Otoon tuqiin hin hojjetu. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 10tti maatii kiyya biratti ergan baradhee booda qabxiin maatirikii na jalaa hafee barnoota fayyaa dorgomeen sanallee kufeen haa ta'uutii garuu maallaqaan barnootuma fayyaa godina naannoo keenyaatti galmaa'een barachuun eegale. Haatii fi abbaan kiyyaa qotee bulaa ta'anis haa ta'uutii garuu kan isaan jiraatan magaala aanaa keenyaatti mana ijaarrataniini. Abbaan kiyyaa qotee bulaa cimaadha. Ofii waggaan midhaan gurguree maallaqa argatuun harka caalu sangoota ittiin bitaa. Hanga humni isaa danda'u sangoota erga bitee booda qotee bulaa gara biraa qacaree lafa namaa qixxee fudhatee nama lafa qotootiif haga kanaa lafa kanan raasiif hin kenna jedhee walii galee walakkaa yookiin immoo caalmaa fudhatee waggaatti lafa hektaara hedduu qotuudha. Akka aanaa keenyaatti nama baay'ee beekamudha. Kanaanis naannoo yeroo kutaa 6ffaan baradhu qabeenyi abbaa keenyaa ol ka'uun konkolaataallee ni bita jennee eegaa otoo jirru abbaan kiyyas har'a bor walitti naaf guuta jedhee jabaatee otoo hojjetu haa ta'uutii garuu battalan konkolaataan bita jedhee torbee qabateetti dhukkubni maqaadhaan Kintaarotii jedhamu isa dhukube. Yeroof dhukkubni kun dafee sarraa fayyus haa ta'uutii garuu yeroonni hojiitti ka'u deebi'eetti ka'uun jalqaba akka hin dalagne isa taasisu jalqabe. Konkolaataan bita jedhee karoorsee baatii 4 booddee nama konkolaataa bichisiisuu ni qabatee gara magaalaa Finfinneetti yeroo imalu dhibeen kun achittillee itti jabaachuun kaayyoo konkolaataa bituu dhiisee dhibee kana wal'aannachuutti deebi'e. Wanta hundumaarra kan dursu fayyaadha mitiiree obboleessa kiyya hangafaa ofitti waammachuun mana yaalaa kanaadhaa fi kan ammayyaa garaagaraarraa naanna'uu jalqabanii. Haa ta'uutii garuu salphaatti jennee dhukkubni isa jalqabe maallaqa guddaa isa gaafatee maallaqan konkolaataa ittiin bitadha jedhe yoo xiqqaate walakkaatii ol xumuree fayyee gara maatiitti deebi'e. Barana naaf hin milkoofne bara dhufu nan bitadha jedhee ammas karoorsee galee haa ta'uutii garuu bara sattaan immoo roobni akka gaariitti waqtii isaa eegee roobuu waan na dideef bu'aa guddaa haga eegee argachuu hin dandeenye. Namni inuma karoorsaa rabbitummoo guuta mitiire ammas barattaanu nan bitadha jedhee abbaan koo karoorsee. Haa ta'uutii garuu barattaanus dhukkubuma kintaaronni kun itti deebi'ee maallaqa walitti qabatee walakkaasaa harcaasee gara manaatti deebi'e. Ani jireenya kiyya gadi kan deebisaa jiru fedhiiman konkolaataa nan bitadha jedhee qabedha. Kanaan booddee konkolaataa sin barbaadu duris kan namaattin hojjedha ammas kan namaattin hojjedha. Kanan qabu kanan argadhe kana rabbumti qofaa naafaa eebbisuu fayyaa kiyya naafaa eeguu akka yaadeti naaf deemuu hin dandeenye jedhee qalbii isaa hojii irratti yeroo xiyyeeffatu bara sattaanu bara sadaffaa immoo maallaqni konkolaataa bitatu harka isaarra galee obboleessi kiyya dhoksaadhaan yoo dubbiin kun ka'e abbaan koo ni dhukkubsata jedhee dhoksaadhaan gara magaalaa Finfinneetti deemuun Finfinne gahee maallaqa akkaawuntii kanarratti naqii konkolaataa bitaan jira jedhee itti himee abbaan kiyyas eega jettee immoo godhi jedhee obboleessi kiyya bitee dhufee bifa kanaan abbaa konkolaataa taane. Bara kanatti konkolaataan tokko taatee bitamte obboleessumti kiyya jabeessee isattillee hojjechuun yeroo ammaa kana konkolaataa 3 godhanii akka aanaa keenyaatti namoota qabeenya qaban jedhamani keessaa abbaan koo nama tokko. Bara wayyaaneen muummichi ministeeraa Mallas biyya Itoophiyaa bulchuu namoota waggaadhaan qotee bulaa cimaa bara kanaa jedhamanii badhaafamanii meedaaliyaa fudhatanii keessaa abbaan koo nama tokko. Haati kiyya immoo kan ittiin beekamtu akka naannoo keenyaatti haala ittiin keessummaa simattuuni. Namni kun ni qaba sooressadha. Namni kun immoo hin qabu hiyyeessadha jettee bakkatti adda baastu hin qabdu. Keessummaan daandiirraa dhufee mana keenya irratti goree kan darbu yoo ta'e guyyaa soomana hin taane akka aadaa naannoo keenyaatti
cumboo toshitee baaduutti naquun dhadhaarratti cororsitee farsoo baatii tokko jettee naqxe kennuufiin keessummaa gammachiistee mana keenyaa gaggeessiti. Guyyaatti si'a takkaa yookiin immoo lama mana keenyatti cumboon cororsaan otoo hin hojjetamiin hin oolu. Kana qofaa miti, tarii keessummaan ni bula yoo ta'e hoolaa yookiin immoo re'ee qe'ee keessaa gahaniiru jedhaman abbaan kiyya qalee keessummaa dhufe eenyuyyuu yoo ta'e nyaachisee obaasee gaggeessa. Hiriyoonni abbaa kiyyaa qabeenyi kee haga barbaadame guddachuu kan hin dandeenye wanta namni dhufee horii kee nyaatuuf haati manaan kee cororsitee nyaachistuu fi jedhanii abbaa kiyya gorsuuf yaalu. Haa ta'uutii garuu deebiin abbaa koo qabeenyi dhala namaa inni jalqabaan namadha. Nama yoo gammachiste bakkatti kuftu bakkatti dadhabdu hin beektu, gaafas dhalli namaa firasiif ta'ee si kaasa. Karaa deemaa har'a nyaachisuun kee sitti gammadee waaqayyoon galateeffatee mana keetii bahaa. Inumaa qabeenya amma kanaa horachuu kan hin danda'e wanta namni mana koo dhufee natti gammadee na eebbisee mana kootii deemuuti. Yeroon namaaf qalus yeroon qaluu dhiisus garaagarummaa argeen jira jedhee deebisaafi. Haalonni kun haga waggoota dhiyootti mana keenya keessatti waanuma baratamanii ture. Haa ta'uutii garuu waraana mootummaa kanaa fi waraana shaniif hin toliin laftis akkatti qotamu hin qabu, horii keenyallee akkatti horsiifaman hin qabamanii abbaan kiyyaa magaala sanaa bahi jennee otoo kadhannu ammallee kadhachaama kan jiru yoo ta'u, haa ta'uutii garuu didee dirqiidhaan maallaqa haga kanaa fidi yookiin lubbuu kee baasna jedhaniisa yeroo doorsisan filannoo waan hin qabneef deemee bakka jiranitti kennaanii. Gaafa inni waraana laga jiruuf deemee kennu waraanni magaala jirummoo dhufee maaliif waraana lagaa gargaarta jedhee dhufee yeroo tumu isaan immoo akka isa dhiisaniif ammas maallaqa kennee bifa kanaan magaalaan dhaladheetti guddadhe keessaa hin ba'u jedhee gogee abbaan keenya didee ammallee haadha koo waliin jiraachaa jira. Yeroo ammaa kana immoo akka biyya keenyaatti namni daandiirra deemu ni butama. Milishaa taanaan guyyaan du'u akka barreeffamee taa'ee gaafa akkanaa lolli jira gaafa jedhame mootummaan dura buusee erga leenjii gahaas waan hin qabneef baay'een isaanii guyyaa tokkotti dhumu. Mana amantaa sadanuu keessatti masjida, mana amantaa ortodoksii, mana amantaa pirootestaantii aanaa keenya keessa jiruti kan haasa'amu siyaasa malee waa'ee amantaa miti. Namni ollaaf ollaatti wal jibbee yoo dhimma ta'e irratti haaloo wal qaban akkana godheera jechuun qaama laga jirutti yookiin immoo qaama mootummaatti gabaasuun lubbuun battaluma akka ajjeefamu taasifama. Guutummaatti haalati maatiin kiyyaa fi namni aanaa kiyyaatti jiru imimmaan dhiigaa nama boojisa. Bifa kanaan Oromiyaa keessa jiraachuurraa gara biyya ambaatti baqatanii daandiirra oolanii otoo bulanii filannoo guddaadha. Sababiin isaa immoo har'a duutaa bor duutaa kee namni beeku hin jiru. Qabeenya qabaates qabaachuu baates mootummaas waraana laga jiruun qabeenya keedhaan tajaajiluun dirqama keedha. Yoo ta'uu baate gara lubbuu keetti dhufu. Morma namaa kutuu yookiin immoo qaluu, dubartii gudeeduu, abbaa warraa, haadha warraa fi ijoollee biratti ajjeesuu, mana gubuu, qabeenya saamuu, horii dhaabiitti gubanii nyaachuu fi kanneen kana fakkaatan hawaasni keenyi guyyaa guyyaatiin wantoota argaa jirudha. Irreechi yeroo kabajamu ummanni Oromoo duroo bakka tokkottiyyuu dubbiin tokko yoo kaate wal ta'ee waliin mormaa, bara kana garuu maal ta'ee calli walitti jedhee bifa kanaan gammachuu isaa ibsachuuf qopheeffachaa jira. Moo dhuguma akka jedhan gandaan wal qoodee gandummaadhaan tokkummaa uumee jira jedhee yaada. Sababiin isaa immoo Oromoon Shawaa, Oromoon Walloo, Oromoon Macaa bara mootummaan kun aangootti bahirraatii kaasee guyyaa tokko lolarraa boqonnaa argatee hin beeku. Akka sodaateti, akka hollateti, akka ajjeefameti, akka manni isaa gubateti, akka qeesaarraa buqeeti jira. Wanta hundumaarra nagaatu dursa jedheen waanan amanuuf obboleessa obboleettii kiyya akka qoraaniitti boba'aa jiraniif jedheen yaada kana dursan kaasee. Kutaa 10ffaan xumureen kolleejjii yeroon seenu hiriyoota dubaraa ana waliin 3 taanee mana tokko keessa kireeffannee jiraachuu eegallee. Dubartoonni lamaan na waliin jiraatan maatiin isaanii hagas maratti gargaaruu waan hin dandeenyeef nyaannii fi dhugaatiin fe'amee hunduma keenyaaf iyyuu mana keenyaa dhufa. Abbaan koo anaaf maallaqa yonaaf ergee
hiriyoota koifillee qoodi jedhee wantan qaburraa isaaniif qoodeen wal dandeenyee wal jaallannee mana tokko keessaa waggaa 3 waliin turre. Kanaan garuu sadan keenyiyyuu yeroo barannu kanatti dogongora guddaa tokko akka raawwanne amma reefu anatti dhaga'ama. Sadan keenyiyyuu barnoota fayyaa narsingii barannaa. Barachuu keenyarra darbee ani barsiisaa walitti fufinsaan seemisteera 4 nu barsiise tokko waliin walin baraa. Walitti dhiyaachuus nan jalqabaa. Barsiisaan kunis gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Kan yeroo ton taane sin fuudhanaan jedhe. Anis barsiisaadha mitiire maatiin kiyyallee shakkii tokko malee narraa fudhatu jedheen isa waliin yeroo jaalalaan jalqabe. Namni kun dhaabbiinsaa dhaabbii mooticha abbaa gadaa fakkaata. Hojjaansaa waanuma samii keessa asii ol baheeru baay'ee dheeraadha. Bifti isaa diimaa faranjii fakkaata. Ijjisaa akka boqqolloo boloq namatti jedhu. Irreensaa mirgaan nama 5 bitaan nama 5 baatanii kan deemanii fakkaatu. Namni akkanaa gaa'ilaaf na gaafatee nan didaayiree jedheen baatii 2 yeroo jaalalaa erga waliin dabarsinee booda jaarsa argatee qubeelaa hidhannee hanga yeroo gaa'ilaatti hiriyootuma koo bira taa'een waliin dabarsinee. Haa ta'uutii garuu kaadhimaan kiyya kun dirqiidhaan qabxii daheeffatee hiriyoota kiyya lamaan bira gaheera. Icciitiin kun immoo kan natti himamu eebba booddee yeroo walirraa adda bahu anaa fi hiriyoonni koo sagantaa godhanne irratti lamaanuu akkana naan jedhanii nuti jaalala kee gidduu seenuun barbaannu. Haa ta'uutii garuu ati nuuf haadha keenya abbaan keenya maatiin keellee akkanuma haadhaaf abbaa keenya. Waggaa 3 imaanaa guddaadhaan nu barsiistanii nu eebbisiistaniittu jechuu dandeenya. Anis ta'e isheen jaallannee otoo hin taane kana hin gootanii yoo ta'e waggaa 1 irra deebitu jedhee waan nu deeksiseef lamaan keenyuu dabareedhaan torbee tokko keessatti si'a 2 jaalallee kee waliin ciisneerraa. Nu qofaa otoo hin taane dubartoota gara biraallee dirqisiisee waliin ciisaa jedhanii natti himanii. Yeroon sun barnoota xumureen hojii morgan qabadhee booda gaa'ela waan dhaabbannuuf baay'ee natti dhaga'ame. Dhuguma jaalalleen koo yookiin immoo kaadhimaan koo erga anaan qabatee booda dubartii gara biraa bira ni deema jedheen shakkeen beekun ture. Haa ta'uutii garuu dhugaa jirtu natti himanii. Deemeen yeroon gaafadhu dhiifama naaf godhi kanaan boodee dogongora kanaati hin deebi'u jedhee kakatee kaadhimaan koo na kadhatee. Rabbiyyuu dhiifama namaaf godha tarii carraa tokko bira darbuun dadhabu jedheen tole jedheen naannoo baatii tokko erga wal cufnee booda mana dhufee haadha koo biratti boo'ee yeroo na kadhatu dhiifama godheefiin walitti deebinee. Qubeelaa godhachuun salphaa miti ija namaa keessa buuneerra maatii kiyyallee hin qaanessu jedheen ammas walumaan itti fufee. Kanaanis gaa'ela dhaabannee turtii baatiiwwan muraasaa booddee immoo akka haadha manaaf abbaa manaati anaa fi kaadhimaan koo kun mana tokko keessa jiraachuu eegallee. Yeroon isa waliin walammannee bakka tokko deemnu dubartiin narratti abbaa manaa koo hin hawwine hin jirtu jedhamuun ni danda'ama. Anis ganamaan dubartii inaaftuun ta'e bilbila isaa guyyaa guyyaanin sakata'a. Innis baay'ee abshaaladha. Waa tokkoyyuu bilbila isaa keessatti hin argadhu. Baruma jalqabaati nan ulfaa'ee fi daa'ima nan godhadhe. Yeroo daa'ima godheen haati kiyyaaf abbaan koo na gaafachuu dhufan anillee mana yaalaa dhuunfaati qacarameen hojjechaa waanan jiruuf abbaan koo mana yaalaa kana magaala kanatti banuuf hanga qarshii meeqaatti barbaachisaa jedhee abbaa manaa koo gaafata. Abbaan manaa kiyyas giddu galeessaan hangi kana argamnaan anaa fi isheen ogeessota waan na taaneef banuun salphaadha jedhee abbaa kiyyatti hima. Abbaan kiyyas gara manaatti galee maallaqa jedhamu abbaa manaa koo irratti ergee har'aa kaasee atis barsiisummaas ta'e hospitaala keessa hin hojjetiinii kilinika mataa keessan banadha hojjedhaa isatu galii gaarii isiniif argamsiisaa jedhee nuuf kenne. Anii fi abbaan manaan koo gonkumaayyuu kana waan tayyaanneef gochaa oolmaa abbaan keenya nuuf godheef baay'een gammadee. Maallaqni sunis meeshaa kilinika xiqqaa tokko banuuf gahu hundumaa nuuf danda'ee maddiitti illee dabalataan faarmaasii tokko binnee ogeessa faarmaasistii qacarree mana qorichaa bannee hojjechuu eegallee. Kanaanis galii anaa fi abbaan manaan koo inni bakka 2 hojjetee ani bakka tokkooti hojjedhe
jedheen argannu guyyaa 2-3 kilinika kana keessaa hojjechuu jalqabne. Yeroo maallaqni dhufuti gamna ta'uun barbaachisaadha mitiiree lafa binnee mana ijaarree dabalataan immoo maatiin karaa kiyyaas ta'e karaasaa baadiyyaatii dhufanii magaala kanatti baratan yeroo hedduu mana keenya taa'uu waan filataniif kun immoo gaa'ela keenya irrattillee dhiibbaa uumaa waan na dhufeef mana daandiirraa xiqqoo hiiqu gatii gadi bu'aadhaan abbaa manaa koo waliin binnee halluu garaa garaa dibuun bareechinee firoottan keenya barataniif keenyee waggaatti yoo xiqqaate nama 3 namni 4 dhufee kutaawwan sana keessa jiraata. Haa ta'uutii garuu kana gochuun keenya immoo miidhaan ni fidee dhufe. Firoottan karaa kiyya jiranii fi karaa abbaa manaa kiyyaa jiran yeroo mana sana keessa jiraatan hedduun isaanii fayyaama akka keenya barachuu waan dhufaniif wal ulfeessu. Abaluun abaluu ulfeesse, abaluun immoo abaluun durbummaa ishee fudhate jechoonni jedhan dhiibbaa manni kuni nutti fidee dhufedha. Maatii isaaniitillee lakkisaa bakka biraa haa taa'anii jennee yeroo kadhannu dhimma isaaniiti. Isa beekanii yaadanii wanta godhaniif jireenya isaanii boruu keessa nuti hin gallu. Kan nurraa eegamu humnaan gargaaruudha. Isin immoo gatii mana kiraallee nu gargaaraa waan jirtaniif kuni nuuf waan addaati jedhanii firoottan keenyis firoottan abbaa manaa kiyyaas nu didu. Kanaan anis abbaa manaa koo waliin jiraachaa ijoollee 3 durba 2 fi dhiira 1 walitti aanseen godhadhe. Gaa'elli keenyis naannoo waggaa 9 fixee qabeenyas akka gaariitti horanne. Anis abbaan manaan kiyyaa akka gaariitti hojjechaa waan na jiruuf ijoollee makeenyan guddifadha jedheen gargaartuu qacaradheen gargaartuu kiyya waliin ijoollee kiyya guddisaam. Haa ta'uutii garuu kaleessa hiriyoonni koo lamaan kan natti man kashlabbummaa abbaa manaa kiyyaa yeroo yerootiin hin dhagaa ijoollee koo qabadheen adda bahuuf yeroon ka'uti dhiifama lamuu lammataa ittiin deebi'u jedhee na kadhatee boo'ee mankararee gara manaatti na deebisaam. Mana yaalaa keenya keessatti gochaa hamaa gochaan taane abbaan manaa koo raawwataam. Mana yaalaa hedduu hospitaala dabalatee namni hedduun ogeessa hakiimii ta'ee ulfa baasuu irratti hin hirmaatu. Hundumtuu cubbuudha jedhee baqata. Dubartiin baay'ees manni yaalaa hedduun waan dhorkuuf mana yaalaa dhuunfaa yookiin immoo karaa aadaadhaan ulfa ofirraa baasuu yaalti. Abbaan manaan kiyya hojii kanarratti hirmaata. Maallaqa gaarii kanarraa waan argatuuf dubartoota ulfa ofirraa baasan irraa baasaa oola. Hammeenyi isaa kana qofaa miti. Dubartoota ulfa ofirraa baasan otoo ofirraan baasiin dura dursee deddeebisee waamee waliin ciisaa. Otoo isa waliin hin ciisiin dubartii ulfarraa baasu hin qabu. Mana yaalaadha waan na ta'eef bakka icciitii matuma saafuu waan qabuuf abbaan manaan koo kanatti fayyadama. Anis harkaa harkatti qabeennan beeka. Isaa gargaaraniif narsoonni ramadaman illee sirriitti ni beeku. Achumatti waliin ciisaa. Sanaan booddee ulfa baasaa. Kana ta'us ani gochaa kana waggoota dheeraadhaaf gurraan qabu. Diidumatti waan baalagatu qofa natti fakkaata ture. Amma ergan gara baree waliin jiraachuun maallaqa inni bifa kanaatiin fidee ijoollee kootiin guddisu anaan nyaachisu harkaa fuudhuun dhiiga natti jechuu jalqabe. Sammuun kiyya akka nama lubbuu dhala namaa hedduu fixee yeroo hundaa na komataa. Nyaanni nyaadhu anaafis ijoollee koofis sifaayee hin beeku. Maallaqa guddaa fidee dhufa. Anis ijoolleen koos qorqamoo taanee hundi keenyu lafeedhaan deemna. Innillee yeroo gaa'elatti waliin seennu irreensaa irree leencaa kan fakkaatu amma akka muka poolii shaxxi jedhee hojjaasaa qofaatu asii gadi nama ilaala. Ijjisaa waan keessaa ba'uuf itti fakkaata. Anaafillee bifti kiyya kan galeessaa fi kanarraa namoonni na beekan yeroo na laalan maali du'uu fi mo'atoo nyaanni mana keessan hin jiru moo abbaan kee coomaa fi dhadhaadhaan mana isaatiiyyuu orma gaggeessaa maal ta'a torbeema tokkoof mana haadha keetti galtee harka haadha keerraa nyaate jedhanii yaada guyyaa guyyaadhaan natti kennu. Tarii dhibee HIV/AIDS illee natti fidee dhufeera jedheen yeroon shakku anis ijoollee koos fuudheen ilaalchisaa. Haa ta'uutii garuu dhibee kanarraatii illee bilisaa. Adda bahuuf ijoollee 3 godhadheera. Qabeenya guddaas waliin horanneerra. Waliin jiraachuuf immoo maallaqni bifa kanaan hojjetee anaa fi ijoollee koo jiraachisu harkana jedhee. Yeroon sa'aatii kanarraatii kaasee waliin hin jiraadhu hin jedhu ijoolleen koo natti bu'u. Amma jabaatanii isaanis guddataniiru.
bitaanatti galee. Inni yeroo hundaa dhiifama na gaafata. Dhiifamni isaaf waanuma qoosaadha. Sirrachuu, sororachuu, hojii kanallee dhiisi jedhee kadhadheen dhiisuu didee na rakkisaa, na gubaa, na waadaa, na waliin jiraachaa jira. Lubbuu baaseetu anaan jiraachisaa. Maal akkan godhu, maal akkan murteeffadhu bitaanatti galee. Abbaa kiyyatti meen naaf gorsi jedheellee kadhannaan kuni hojiidha. Ogummaa kiyyatu eeyyama. Hanga seerri biyya kanaa immoo deeggaruuti maallaqa gaarii wanta nama argisiisuuf hin dhaabu jedhee ifaaffate. Abbaa koollee didee. Manni ani keessa jiraadhuu fi anaaf ijoolleen koo abbaan manaan koo kan fakkaannu garaa garaa. Nama nyaatee dhugeen bullee nama hin fakkaanne fakkaannaa. Kana keessa jiraachuun anaan garuu baay'ee na jibbisiiseera. Darbee lubbuu koollee baasu nan hawwaa. Haa ta'uutii garuu ilmaan jajjabaatanii kanatu na fuuldura deema. Isaaniif jedheen dhoqee dhiiga foon lafee namaa keessa jiraachaan jira. Namoonni ollaa koo naannoo koo jiran ati maal rakkatte abbaan manaan keeyoo baatiidhaan 80,000 100,000 argataa nuyiidha malee jireenyi kan nutti ulfaatee jedhan yeroo naaf deebisan maal ta'a. Abbaan manaan koo maallaqa hagasii fiduusaarra dhama'ee dafqasaa dhugaadhaan qarshii 1,000 fidee dhufee ani ijoollee koo waliin mana koo keessatti akka isaan barbaadanitti nan jiraachisaa jedheen deebisaafi. Isaanis dhiisii inni waan carraa qabuuf yeroodhaaf kilinikni banamee fi hojjechaa waan jiruuf carraa kana argitanii bara kana nuti yaala fayyaa hakiima taanee mindaan keenya nyaannee buluu miti gatii mana kiraa nurraa kanfaluu dadhabeera jechuun namoonni kaleessa waliin baradhee ogummaa kanaan wal beeknu naaf deebisu. Yeroo abbaa manaa kiyya waliin walitti bu'u mee hojii gara biraa maallaqa hanga kanaa naaf argamsiisu natti miti kana dhiiseen isa hojjedha kanan kana hojjedhu jaalladheenii jedhee achi as natti deebisa. Gaafa irra deddeebi'u sobni dhugaa namatti fakkaata mitiiree yaa obboloota koo jireenya akkasii keessan jira. Haa ta'uutii garuu lubbuun lubbuuma dhiigni immoo dhiiguma mitiiree galgala dagadheen ganama immoo barii yaadadha. Akka namaa gadi jilgeeffadheen mooraaliitiin waaqayyooniin kadhadhu jilbi kooti lafa tuqu hin qabu. Akka horiiti mana horii keessa abbaa manaa koo waliin jiraachaan jira. Mee maal akkan godhu haala kamiin jireenya kana keessaa kan bahu yookiin immoo abbaa manaa kiyyaa hojii kana dhiisisu. Isin obboloonni koo seenaa kiyya hamaa kana dhageessan yaada keessan naaf qoodaa. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagayaati galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagayaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa barsiisaa obboleettiin keenya tokko nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee jalatti yaada keessan kennaafi jecha laayik sheerii fi sabskiraayib gochuu illee hin dagatina. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Namoonni xalayaa jaalala seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu qabdan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 yookiin immoo @xalayaa jechuun ergaa keessan kaawwachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeeti. Seenaa gara biraatiin galgala haga walitti deebinutti